Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Yoo baay'ate daqiiqaa 10 waan ta'eef dhaggeeffadhu. Mata duree walitti fufaa faarfannaa keenya duriif ammaa jedhu waliin baranna. Guyyaa guyyaatti daqiiqaa 10 faarfannaa keenya duriif ammaa. Faarfannaan keenya maal fakkaata? Yoo dandeesse faarfataa tokko biraan naa ga'i. Waa'ee faarfannaa gadi diignee ilaalla. Faarfannaa jechuun maal jechuudha jalqaba? Sirbaaf faarfannaa sadda baafna jechuudha. Faarfannaa keenya duriif ammaa keessatti wantoota baay'ee ilaalla. Humna faarfannaa duriif ammaa, sochii faarfannaa duriif ammaa, meeshaa faarfannaa duriif ammaa, sirbaaf faarfannaa, sochii sirbaaf sochii faarfannaa, meeshaalee waldaa keessa jiraniif warra dur jiran adda baafnee waan baay'ee ilaalla waan ta'eef yaa dhaggeeffataa koo na hordofii kana booda. Namoota jaallattuuf sheer godhi. Faarfattoota biraan naa gahaa keessumaati. Faarfannaa keenya duriif ammaa. Faarfannaan maalii? Faarfannaan karaa ittiin Waaqayyoon jajannudha. Aarsaa kakuu haaraati. Qindoomina walaloof yeedaloo ta'eetu Waaqayyoon kan jajatudha. Faarfannaan Waaqayyoon jajachuudhaaf yeedaloof walalootti fayyadamnee kan dhiyeessinu aarsaa kakuu haaraati. Aarsaa galataa amma Waaqayyoof dhiyeessinudha faarfannaan. Faarfannaan yoom jalqabe? Egaa faarfannaan yeroo jalqabe yoo hin beekamne ta'e iyyuu iddoo lamatti ilaalla. Faarfannaa waaqarraa faarfannaa lafarraa. Faarfannaan waaqarraa yoom akka jalqabe hin beekamu. Sababiin isaa Saatnaa'el yookaan immoo Luusifer akka inni sagalee bareedaa qabu, meeshaa bareedaa qabu, macaafa raajicha Hisqeel keessatti nuu kaa'eera. Sagalee bareedaa isaatiin of tuulaa akka ture, meeshaa bareedaa akka inni qabu ture. Meeshaadhaan Waaqayyoon akka jechaa ture beekamaadha. Kanaafi waaqarratti faarfannaa yoom akka jalqabe hin beekamu. Lafarratti garuu faarfannaa yoom akka jalqabe macaafa qulqulluu keenya keessaa beenna. Uumama boqonnaa 4 irratti Tuubaal sanyii warra ululleeffaniif kiraarri rukutaniiti jedha. Kiraarri fi ululleen jira taanaan faarfannaan jira jechuudha. Eenyu akka jalqabe iddoo sanatti himu. Meeshaan faarfannaa garuu seera uumamaa boqonnaa 4 irratti jalqabeera. Sanyii warra Tuubaal warra meeshaa rukutan turan. Egaa ifatti kan jiru faarfannaa yoom jalqabe kan jedhu seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaaftanii yoo ilaaltan yeroo jalqabaaf kan faarfatan Museef saba Israa'el Miiriyaam fa'aadha. Isaanis laga Yordaanos ce'aniitu reeffa diinaa qarqara boollaatti arganii gammachuudhaan dibbee fudhatanii kan isaan faarfachuutti ka'an seera ba'uu boqonnaa 15 Gibxii baanii faarfatan, garbummaadhaa baanii faarfatan, warra bilisa ba'eef faarfate, warra garbummaadhaa ba'eef faarfate. Faarfataan jalqabaa Museedha. Faarfattoonni immoo saba Israa'elii jechuudha. Faarfannaa jalqaba kan faarfatan. Eegaa jalqaba kan nuti ilaallu humna faarfannaati. Humna faarfannaa duriif ammaa. Akkuma isin ilaaltan faarfannaan ammaa humna qabaa? Moo faarfannaa duriitu humna qaba? Macaafa keessaa finnee ilaalla. Isa har'a keessa jirus ilaalla jechuudha. Amma wantoota baay'ee sirreessuu qabnaa jechuudha. Hojii manaa guddaan nurra jira. Faarfannaa keenya duriif ammaa. Humna faarfannaa duriif ammaatti ni jalqaba. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16:23 Daawit gaafa inni faarfatu, gaafa inni kiraara rukutu, hafuurri hamaan Saa'olin dhiisee baqata ture jedha. Faarfannaan kakuu moofaa hafuura hamaa ari'uu danda'a. Humna guddaa qaba. Gaafa Daawit kiraara rukutu, hafuurri hamaan Saa'olin dhiisee baqata jedha. Lammaffaa Mootota 3:15 inni immoo kenna utuu namichi kiraara rukutuu hafuurri Waaqayyoo Elsaa'iif dhufe jedha. Utuu kiraara rukutamuu humni dhufe, hafuurri dhufe, mul'anni dhufe Elsaa'iidhaaf. Faarfannaan durii mul'ata fida, humna fida, samii namarratti banaa jechuudha. Humna guddaa qaba. Isa lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 20:21 Yooshaafeex faarfattoota tarree galchee dhaabe jedha. Tarree galchee gaafa inni dhaabu wayyaa faarfannaatti uffisee gaafa inni dhaabu mootonni 3 saba Israa'elin rukutuu dhufan walitti galagalanii walii isaanii wal fixan jedha. Isaaniin faarfatu diinni wal rukuta. Isaaniin faarfatu diinonni Israa'el wal ajjeesu turan. Faarfannaan durii humna qaba.
Kakuu haaraa keessatti immoo hojii ergamootaa boqonnaa 16:25. Phaawulosiif Sillaas yeroo isaan faarfatan mana hidhaa keessa taa'anii gaafa faarfatanii gaafa isaan hidhamanii faarfataa jiru. Jirma gidduutti hidhamanii utuu isaan faarfataniitu hundeen mana hidhaa raafame jedha. Faarfannaan durii hundee mana hidhaa raasa. Galanni isaa haa ta'u. Balbaloonni mana hidhaa banaman jedha. Faarfannaan durii balbala namarraa banaa jechuudha. Balbala cufame namarraa bana. Sadaffaa warri hidhaman hundumtuu ni hiikaman jedha. Phaawulos irraa harca'ee, Silaas irraa harca'ee, warra kaan irraa hidhamtooti hundumtuu sansalanni irraa harca'e. Faarfannaan durii hidhaa namarraa kukkutaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Faarfannaan keenya bara 1980 keessaaf 90 keessaa ani durii kaasee faarfataa waan hin ture. Waggaa 29 faarfadheera waan ta'eef kwaarii keessatti sooloodhaanis faarfannaas qaba. Daani'el Oljirraa YouTube irraa ilaaluu dandeessu. Faarfannaan koo jira YouTube irra. Gara faarfannaa 13 amma barsiisaa lallabaan jira. Faarfataan ture nan beeka keessattan guddadhe. Bara 86 qabee faarfataan ture. Kanaafi faarfannaan durii humna inni qabuun isinitti himuu barbaada. Namoonni tokko waa'ee durii haasa'inaa jedhu. Isa duriin dubbatinaa, waa'ee duriin kaasinaa jedhu. Akkamitti isa duriin kaafnu? Isa durii malee sarraa isaaf hin. Durirra dhaabannee irra dubbataa jirra. Abbootarraa waan fudhannu taanaan dhaloonnarraa qobaa ba'a jechuudha. Qobaa fiiga jechuudha. Faarfannaan durii akka humna qabu baruu qabdu dhaloonni amma. Akka ammaa miti faarfannaan durii. Faarfattoonni gaafa tarree galanii madirakiirra dhaabatan. Tarree galanii gaafa isaan waltajjii qabatanii kaasee namni afuuraan guutamu, namni boo'uu jalqaba. Afuurri hamaan immoo rukutamuu jalqaba. Afuurri hamaan iyyuu jalqaba. Faarfattoonni gaafa afaanii baasanii faarfachuu jalqaban. Faarfannaa ilaaleetu namni baay'een kan gara waldaa dhufe. Dargaggeessi kan inni waldaa dhufaa ture yeroo sana faarfattoota ilaaluu dhufe achumaan booji'ama ture. Faarfannaa keenyatu isa booji'a ture. Akkasitti sagalee wal qixxeeffannee kiraaraaf maseenqoodhaan dibbeedhaan gaafa faarfannu laphee namaa keeyaa sirba. Faarfannaan durii humna guddaa qaba. Hidhaa namarraa hiika. Dhukkuba nama keeyaa rukuta. Namni gaddaa dhufee boo'aa dhufee gammadee gala. Faarfannaa durii. Faarfannaan durii maseenqooma gaafa dhageessu, kiraaruma gaafa waldaadha dhageessu laphee kee keessaa dhaata. Imimmaan nama rolala utuu hin beekiin boo'a namni, utuu hin beekiin hiikama namni faarfannaa durii. Faarfannaa ammaa hin ilaalla. Faarfannaa ammaa keessa jirtu waan ta'eef. Egaa faarfannaan keenya ammaa immoo titiisa iyyuu puulpeetti irraan kaasu. Kwaariin otoo faarfatu titiisa iyyuu kaasu. Koornisii waliin darbu. Afuura hamaa iyyisiisuu miti. Maal mataa utuu nurraa teessaniidha namni amma. Iyya duwwaa, waca duwwaa keessan jiranis. Waca duwwaa, iyya duwwaa, awwaara kaasuu duwwaa. Faarfannaa baay'ee saayii kan qabu. Yeroon akkasii dhiifama naa godhaa. Faarfattoonni qixa sirriirra jirtan. Faarfattoonni ayyaanni sirriirra jirtu ammayyuu. Yeroo isin faarfattan kan namni boo'ee qalbii diddirtu ammayyuu jirtu baay'een keessa. Maajooritiin garuu garri caalu garuu faarfannaan keenya sirba ta'eera. Faarfannaan keenya waca ta'eera. Amoosii Waaqayyoo jedhama. Iyya faarfannaa keessanii na jibbisiisee jedhama. Waaqayyo. Iyya faarfannaa keessanii na gawweedha Waaqayyo. Isa nuti faarfannaa jennee dhiyeessinu Waaqayyo iyyadha nuun jedha jechuudha. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Maaliif faarfannaan ammaa humna dhabee tokkoon ilaalla. Amanuu qabdu faarfattoonni faarfannaan keessan ammaa humna hin qabu. Amanuu qabdu sabni amanuu qabdu faarfannaan keenya humna hin qabu. Akkasitti deemee jennaan faarfannaan keenya booda sirbata. Ammayyuu ta'aa jira. Ammayyuu maraatummaa kee agalleerra. Faarfannaan keenya sirbatti amma seenuudhaaf tarkaanfii tokko duwwaa tafe. Teenyee wal taajjabna faarfannaan gara boodaatti sirban ta'u yoo ta'e haala kanaa yoo deeme har'a qoricha isaan barbaannu taanaan har'a gadi teenyee falan barbaannu taanaan abbootiin faarfattoonni amantoonni luboonni qoricha hin barbaannu taanaan faarfannaan keenya boodaa sirbata. Nu haa gargaaru.